Ayah tahu tu. Gammachuuga natti ragamaate abbaa qeerrootti dhufee qeerroo keenya OMN kana gadi dhaabee feerroo abbaa 16tiin hundee isii jabeessee gadhaabee nu gammachiisee jira itti gammannee jira jechuu barbaada. OMN sagalee uummataati. OMN sagalee uummataati. OMN sagalee uummataati. Nidegarra. Dokumanumna. Ani waan jechuu barbaadu. Ani waan jechuu barbaadu. Yaad. Esh. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Ani waan jechuu barbaadu qeerroon Oromoo qabsoo bakka gammaddan isiniin jechuu barbaada. Qabsoo bu'aa qabsoo keessanii argattaniirtanii Jowaar Riimoorii uummata Oromoo Riimoorii addunyaa handhuura Oromiyaa Finfinnee ukka baga dhufe. OMN baga magaalaa guddittii Oromiyaa handhuura Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee nu gale OMN kan laaluu qabnu akka qaama miiraatti ilaaluu qabna. OMN miidiyaa hawaasa bal'aati. Qaama miiraa uummata Oromooti akkasumas qaama miiraa hawaasa bal'aa jennee abdanna jechuudha. Dhukkubsituu mataa diinaa kan ta'e OMN dhukkubsituu mataa diinaa akka hundeen hindeebinetti buqqisneedha. Buqqa'eera lamuu hindeebi'u nutti diinni lamuu nutti hindeebi'u. OMN hin jaaladha haga 100 hin jaaladha. Duraan dursee uummanni Oromoo hunduu baga gammadan jechuu barbaada. OMN fi hayyuun keenya Jowaar Mohaammed Oromiyaa magaalaa Finfinnee nu galuu keenya gammanneerra gammada. Anarra gammachuu OMN wanumaan jedhuun dhabee OMN cinaa dhaabbannaa lubbuullee duroo kanninaaf jechuu. Jirtu qeerroo. Jirtu Jowaar dhuftee. Baga dhuftee. Ani qaliin irraa dhufe. Moobila harkee ايش ابالي ها